السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمي نجاي والله. نجاي راشيك جرا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. آمين آمين. كما عندي رجال الجمال والله الحمد لله رب العالمين. شماك رمضان. الشماء والله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. أكو أنا نتفهم ودي رمضان دباناني. والله أيدي مري. والله أكو أنا نتفهم إن شاء الله. إن شاء الله ربيني يا رب ردك يسلمني. آمين والله ربنا فبوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجانكو كوجاب جارلا بكجر تنو كيسان سننا فجاو. فيديو كنا أبليكيشني كنا نبوفتو سامبودا كيسسنتو. غافا كيسسنتنو كوان سلا وجتما كلا تفه سنا نبلسنا ردوبة ريبنتو. أما غافا ردوبة ريبنو بكرنا نوفيدا على الناس نوفيدا دعنا نركونا سنا بودا أس نركونا. As gaafa rukunnu fakkeenyaaf as gaafa rukunnu bakka kana ni filanna as ni rukunna achi booda kunoo iddoo kanatti nu beera iddoo kanatti kana rukunne keellootti kana qabnee kana dheeressina bareechneetuma dheereffanna achi booda miidiyaa bakka jedhu ni dhufna iddoo kana rukunne as ni rukunna miidiyaa bakka jedhu iddoo kana Samboda video keenya itti waraabame dha video keenya kamera keessatti waraabame waan ta'eef kamera illeen rukunna achi booda video keenya asitti waraabame video keenya tokko isa kana mee video cha haalan itti waraabame hordofame yeroo tokko Ilaga video inni kun ila isa booda waraabamu video isa dura waraabamu sin agarsiisa inni kun isa booda waraabamu fakkeenyaaf video lachuu adda addaansa kunooti kamera kunooti jalqaba ay sakana ni balleessina me sirriitti sin agarsiisuuf silaalle rakkoon qabu me fi video jira gadame السلام عليكم. أكمي نجاي راشيك ما شاء الله تبارك الله. كما عندي رجال شماك رمضان ما شاء الله ما شاء الله أكو أنا نتفهم ودي رمضان دباناني أيدي مري إن شاء الله ربيني يا رب ردك يسلمني بقول ما شاء الله تبارك الله. Okay sana booda video isa lammaffaa maan fidattani lammaffaa gaafa isa lammaffaa fidattanu haasaa keessan isa jalqabaa irratti haasoftan hamma maal gootanii yoo sammuutti qabachuun hin danda'ama ta'e sammuutti qabattan yoo immoo sammuutti qabachuu hin danda'u fakkeenyaaf jettan akkam gootanii fakkeenyaaf isa kanarraa sagalee amma dhaggeeffanneerraa isa kanarraa balleessaa sagalee isa gadiin fida inni kun immoo maal godhee sagalicha isa silaa yenna inni kun haasa'u laal yenna inni kun haasa'u inni kun hin waraabbate la silkii biraatii waraabbate kun argaattu la silkii biraa baataara hin waraabbate kun sammaa gurratti kaateera la sammaa gurratti kaatee akka mul'anne harka garasitti jedhe warafate video sagalee isa kana sila waraabbate hamma immoo sammaa gurratti kaatee yenna inni salaamu alaykum jedhu wa alaykum assalaam jedhanni kun yenna inni kun akkam jedhu fayya nagaadhaa jedhanni kun ni hordoftan وعليكم السلام ورحمة الله. نجاي والله جرا الحمد لله. آمين آمين. شمال والله الحمد لله رب العالمين. الشماء والله ما شاء الله تبارك الله. والله كونت فما يوبي إن شاء الله. آمين والله ربنا فبوت. Amma viidiyoon egaa viidiyoo dheereffachuun murtee keessani
hubadhaa asitti haasaa isa kana yeroo inni hun haasa'u silkii biraatiin sagalechanii waraabbattan erga waraabbattanii kaatanii silkii isa biraa sana immoo sammaatti keessanii akka inni mul'anne fakkeenyaaf akka inni mul'anne dudduuba sammaa garagarsii gootanii yookiin sammaa gurraa abbaan qabdanus fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Hamma immoo akkamitti wal qixxaataa yoo jenne sagalee jalqabaa nan cufe waan ta'eef nan bana deebisee hamma fuulduratti hin butaa isa kana dudduubatti hin buta xiqqoo isa kana. Isa kana xiqqoo dudduubatti butee Salaamu alaikum iddee jedhetti iddeen salaamataa jalqabe sanattiin kutaa isa olii dhiifama kanaan isin hin agarsiifne gaafa isa lammaffaa irratti isin agarsiisa. Kanaan tun isin agarsiisa sirriitti isinii gala waan ta'eef bakki inni itti kutaaru sun akkamitti akkan kutaaru jechuudha. Okay. Bakka kana qubaan iddee kanarraa akkana gadi qabeen fuulduratti hin buta akkana. Fuulduratti gaafa hin butu fuulduratti hin buta san booda hamma okay. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum iddee jedheen gaheera. Fakkeenyaaf isa kana immoo hamma immoo isa kana fuulduratti hin buta sas waliin qixxeessa waan ta'eef sila waliin caalchise hamma Salaamu alaikum. Akkami nagaadhaa sheek. iddeen ni dawwa Maashaallah tabarakallah. Cumaatii Jamaa Ramadan. Maashaallah. Waalaikum assalam warahmatullahi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakaatu iddeen jedhettiin eessa rukutaa fakkeenyaaf iddee kana irraa laan iddee kana hanga'u bakka sana hangaadhu iddee kana rukutee bakka kana rukuta lakunoo magasiin as jira san booda inni itti rukutee fuulduratti kuteeraa waliin qubaan iddee kana akkana gadi qabeen fuulduratti achi harkisa. Okay. Hamma mee wal caalee moo akkamitti jira inni dhaggeeffanna sagalee kaafne kunoo asiin kaafna waan ta'eef iddee kanatti rukunneenna ni ka'a. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi. Akkami nagaa wallahi nagaadhaa sheek jirra alhamdulillah. Maashaallah tabarakallah. Amina. Gamaatii jiran bimaadha wallahi alhamdulillah. Jamaa Ramadan. Ashama wallahi. Maashaallah maashaallah. Akkuma naannoo tufamu boodee Ramadan baanani. Asli wallahi koran tufamu rabbi. Inshallah rabbi ni yaada bara keessa rabbi Okay. Bakka kanatti sagalee dheereffachuuf gabaafachuun ga'ee keessanii bakka kana ni rukuttanii kunoo isa kanarra jira iddee kana ni rukuttanii kunooti. Hamma immoo isa gadii kana rukuttan gara kana kunoo itti kuteeraa jedha laasa gara kana isa olii isa gadiis idduma sana akkana gara rukuteen iddee kana dhufu gara kanan itti kutalaal isa walakkaatiin hamma citeeraa isa oliis nan kuta gurraacha kanas innis makasii asuma qaba asumattiin gara tirfii gara kanatti itti kuta amma dhumeeraa jechuudha amma ta'eeraa jechuudha san booda haasaan jira wal qixxaachuu Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi. Nagaa wallahi. haasaan jira sirriidha nagaa wal gaataranii amma eessan naqare kallattumaan kunooti bakka kana miidiyaa bakka jedhu kan iddee kanatti dhufu kunoo tuqaan sadii walirra kunoo sararri sadii walirra jiru kana ni rukutaa bakka kana ni rukutaa kunoo iddee kana ni rukutaa footoo fakkii footoo viidiyoo qaba miidiyaa jedha barreeffamni ijaa ni rukutaa san booda bakka miidiyaa bakka istiidiyoo sila qabuun geeffadha istiidiyoochi kunooti bakka kana na rukutaa istiidiyoochi dhufee irra keessa garagaleera isan irra keessa jiru kana keessa deebisuudhaaf fakkeenyaaf istiidiyoocha nan guuta eessa rukutee bakka kana rukutee guuteera istiidiyoochi footoonni jalaa mul'ataan jiru eessaan hin mul'isaree bakka kana dhaheen bakka kana dhufeen istiidiyoocha kana keessan deebisa footoon lamaan wal weeraa jedha san booda bakka kana irratti dhufee iddee kana irratti dhufeen akkana gadhaa san booda bakka mudhii qabattee dhaabattu kana
asitti fakkeenyaaf haala kanaan isinii fiduu malalaan beekamu waan ta'eef akka anatu qajalate malee haala kanaan isinii fidalaa keessan barreeffama bukkee kaa'ee haala kanaan isinii fida ol barbaaddanii isii mudhii qabattee dhaabattu kana ni rukuttu bakka kana kunoo deddee kana ni rukuttu san booda diimaarra jira diimaarraa magariisatti dabartiitan magariisatti maali dabartaatan footoo isa dudduubbaa magariisatti sababni inni darbaaru isa kana balleessuuf ilaasa dudduubbaa kana bukkee kana dabarsuu balleessuuf hamma magariisatti darbeera eessannaa asinnaa oofin itti godha badee agartanii badeera okay achi booda isa gadiittan gad darba isa gadiittan gad darbee bifa keellootti xirsii keelloo kana gad darbuu isaa mal'ateessa immoo achi booda hammas bakkuma kanannaa kan isaas magariisa irra buusa fidee waan nama magariisatti dha'eef magariisa irra jiran immoo okay itti hidheen bakka kanatti of godha badee kan isaas badee gaafa ka'u bukkee kanatti kunoo itti argitanii biftee dudduubatti yeroo carqichi hin jirre kan mul'atudha kunoon argitan sanammoo akkamiin balleessinaa fakkeenyaaf asirratti yoo inni badee itti dhumuu didilaa kunoo badeen dhumne malaa gurraacha'ee jira miti maal godheen fixaa balleessaa kunoo bakka kanatti dhufee ifee argitanii ifee argitanii laa san booda isa bukkee kana jiru immoo akkam godheen kutaa san eddee kana nan dhahaa achi booda oliin fuudhaaf yeroo tokko kunooti bakka kana nan rukutaa achi booda daadii kana eddee kana qabeen akkanan itti butaa sana booda gara oliitiis yoo jiraate tan butaa raayitiin itti godhaa jechuudha raayitiin isaa kunooti raayit godheera san booda bakka kanatti hin deebi'a ammas kansa kanaas eddee kana dhufeen itti rukutaa sana booda bukkee kanaan nan dhufee itti butee itti fixa dudduuba kana gara oliirraa yoo jiraates gadiin itti fixaa gadiin itti fixaa silkii yoo innaa dawwalmaadha dhiifama hello waalaikum assalaam silkii kaatuni jabaanne dhiifama daqiiqaa tokko itti himee nama wanna bira jira wallaahi xiqqoo daqiiqaa lama tutture sii dawwala okay namannaa dawwalee dhiifamaa amma bukkeen kun itti dhumeera sana booda erga kana hamma meela nan kaafna gaa Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi. Nagaa wallahi. Nagaadhaa sheek jirra. okay haasaan jara wal qixxeedha wanti hundi wal qixxee ta'eera jechuudha amma akkamiin godhare asiifachi fakkeenyaaf walakkaa dhaabataranniun bakka kan itti dhaheen akkanan butaa daarii ittiin butaa yoo barbaade isa kanas ittan achitti butaa yoo barbaade nan guddisaa isa kanas yoo barbaade nan guddisaa amma kana godhee viidiyochaa xumuree jechuudha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi. Akkami? Nagaa wallahi. Nagaadhaa sheek jirra alhamdulillah. Allah tabarakallah. Amin amin. Shema ati jira. Shema wallahi alhamdulillah. Shema Ramadan. Shema
شاء الله ربي يالي ولا كسر من ولا ما ربنا فبوت akkas gootanii kaatanii fakkeenyaaf daawlood gootanii gadi buuftan iddoo kana rukuttanii gadi buuftanii kana lakkaa'ee fidee gamanaan gaafa inni ga'e ni eegdu manni gamanaan ga'utti ni eegdu okay gadi buuseeraa jedhe hamma immoo bakka kanatti dhuftanii maal gootanii jara kana lamman itti balleessitan eessa rukuttanii bakka kana rukuttanii dileet gootan viidiyoochi inni isin barbaadan gadi bu'eera waan ta'eef lammeessaa bakka kana rukuttanii isa kanas dileet gootan achi booda dileet erga gootanii hamma duwwaa ta'eera irraa badeeraa jechuudha sana booda ammas bakka miidiyaa dhaxxanii hamma immoo maal gootanii akka hamma barbaadaniin gadi bu'eera taraa lammeessaa immoo isuma kana immoo viidiyoochuma immoo haala biraattiin immoo fakkeenya akka inni sosocho'u taasisuuf immoo akkam gootanii bakka kana rukuttanii dhuftanii bakka inni itti daawlood ta'ee ka'e fakkeenyaa bakka inni itti daawlood ta'ee ka'e bakka kana ni rukuttan kunoo dhufee gadi bu'eera kunooti fakkeenyaaf inni kun isa duraaniiti kan socho'aan jireen fidaa hin socho'aranne kan socho'aan jireen fidaa isa socho'aan laalaala ifamaa inni barbaadame hin gubamne inni gubame isa oliitii isa deebiseen fidaa isa duwwaa deebiseen fidaa amma immoo deebiftanii bakka miidiyaa kana dhuftanii asumaan bakka dhuftanuu fakkeenyaaf okay Allahu akbar isaan gahe okay san booda viidiyoo isaa immoo hojjetatanii kammaa gadi buuftanii viidiyoon nama hojjetame kunooti hin socho'u laa achuudha taaraa miti akkamiin akka socho'u immoo fakkeenyaaf bakka kanatti kan rukuttanii kunooti mallattoo wanti kana ni rukuttu kunooti bakka kana rukuttanii kunoo asitti wanta kana fideera laa achi booda akkam gootan qubuma keessaniin xiqqoo achi buttan viidiyoocha as buttanii viidiyoocha as buttan xiqqoo akkana buttanii hamma isin guddiftan qubaan hammas xiqqoo buttanii achi buttan hammas xiqqoo buttanii achuma buttanii wal qixxeessitan guuttanii okay hamma immoo bareechitanii guddiftan akkama isaan jala sirriitti mul'atutti kana gabaabbate hamma immoo asirraa kaaftanii fakkeenyumaaf okay وعليكم السلام ورحمة الله أكمل نجاي والله نجاي شيء جرا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله آمين كما تيجي والله الحمد لله شمع رمضان شمع والله ما شاء الله تبارك ما شاء الله أكو أنا تفهم ودي رمضان بانني والله أكو أنا تفهم ما يروح
إن شاء الله ربي يا دور لك سربتني آمين والله ربي نبوت ما شاء الله تبارك الله galatooma alfadha yaada keessan koomentii alatti barreessuun dagatinaa laayik sheer gochuun dagatinaa bakka kana ni rukuttu achi booda iddoo kana dhuftanii ni rukuttu daawulood gootanii gadi buufattaniitu jechuudha an waan gadi buufadhee hamma gadi buufadheef lammiisaa gadi buufachuu isaan barbaadu waan ta'eef akkasitti gadi buufattu subscribe gochuun dagatinaa nu jajjabeessuu koomentii jalatti immoo yaada keessan barreessaa kana sirreessi kana fooyyessi kanatu dabee kana sirreessi kana maal ta'e jedheeti yaada keessan achirratti yaada keessan nu qooduu akka hin daganne galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa isin jaallannaa galatoomaa isin jenna